Ashama harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota televezyiinii mo'aa kun qophii ijoolleen keenyaati. Egaa yeroo garaagaraatti ijoollee jajjaboo kan iyyaafannee isin biraan geenyu ta'a. Egaa turtii gaarii walii wajjin taasifna jenneeti kan abdannu har'ammoo ijoollota ciccimoo nama lama lafa jiran itti dhiibbaa uuman nama lama isiniif qabadhee dhiyaadheera. Turtii keessan nu faana taasifadhaati bashannanaa hanga xumura qophii keenyaatti nu faana turaa isiniin jecha qopheessuudhaan kan isin faana turan Heewaan Shumaati. Ogeessi kaameeraa keenya Dirree Haaraa Dabbabee nu waliin jira. Turtiin keessan nu faana haa ta'u. Atau bagan nagaan nuftan. Eenyu irraa jalqabu? Hangafarraa wayyu. Ani eenyu hangafachuu yaade garuu ati dursitee kenna hangafarraa jalqabu moo eenyu irraa jalqabu? Hangafarraa. Egaa dursi durba shamarranii jedhamti rasiluma haa ta'u mee sirraa jalqabnaa maqaa kee nu barsiisime. Maqaan koo Yeroon Tolaa jedhama. Yeroon Tolaa. Kanan dhufee Bishooftuu. Haa ta'u. Maqaan koo Kennaa Tolaa jedhama. Kanan dhufe immoo Bishooftuurra. Baay'ee namatti tola. Natti hangafa jetteetta. Hammam dursita gara hammam hangafta? Gara waggaa afurii. Afur? Ankee waggaan kee meeqadha? 13. Baay'ee namatti tola. Kutaa barnootaa no? Barnootaan gara waggaa 3 natti fakkaata. Kutaa meeqa faarartam? An 10 bira inni immoo 7 bira. Ati immoo 7. Baay'ee namatti tola. Egaa isin kennaa adda addaa qabdu kennaa gaazexeessummaa. Akkasumallee ijoollee waldaa keessa jirtan keessatti ijoollee barsiisuudhaan hojii magaariirra jirtu akkamitti itti dhufte meesii marraan jalqaba ammas gaafanii ijoollummaa makootii kaasee mana waaqayyoo keessatti guddadhe waldaa Makaana Yesuus Saarisin ture miseensummaadhaan jechuudha. Innaa sanbata achitti wangeela baranna turre yeroo wangeela barannu sanatti Keeroo walaloo kana barreesseen dhaqan ture nan dhiyeessan ture namoonni achi keessa yeroo sana nu barsiisanis naa kennu carraa utuman jedhu yeroo jalqabaaf Keeroo gaafa itti na dabalanii karaa faarratti hojjechaa deemutti jaalaluma keessa jechuudha. Sirriitti bareefachuudha. Keessa dhufe kennaansaa walaloos nan barreessa. Oduu tokkos nan barreessa. Oduu sin barreessita walaloo kan biraa kennaa qabda? Kennaan qabu ijoollee daa'imaa wajjin baay'een olii gala. Jaallatus nan jaalladhati. Jaallatu akkam? Jaallatu. Yoo rukutees natti hin gaddan maaliif akka ta'e beeku. Nama guddaa wajjin haasoo irra ijoollee xixinnoo walitti dachaasee haasee isaanii wajjin taphachuun natti tola. Ammas sankutaa 10 jechuudha. Haala kanadha jechuudha. Egaa yeroon kee ijoollee wajjin darbachuudha baay'eesa. Baay'ee namatti tola. Kanaaf ati kennaa tokko qabna. Kennaan akkam? Atoo kennaa akkamii qabda? Anmoo kennaa gaazexeessummaan qaba. Kanatti immoo obboleen koo na gargaarti. Anis ittiin hima. Yaada walitti fiddanii qindeessitu jechuudha. Akkam maalirratti hojjetamee oduu akkati kennaa gaazexeessummaa qabdan illee ilaaleera waan ta'e yuutuubii irratti hojjetamu akkam? Moo charchii keessatti qofaadha? Yuutuubii irrattis nan hojjedha. Charchii keessatti nan hojjedha. Yuutuubii akkam namatti carraasii laatamoo akkata hojjettu? Na argu yommuu charchiitti dhiyeessu. Namatu si affeeramoo yuutuubii irratti fakkeenyaaf? Yommuu charchii dhiyeessu namootni na ilaalu kennaa akka qabus hin beeku. Kanaaf na affeeru. Kanaafuu yuutuubii irratti sin hojjetta jechuudha. Yuutuubii namoota dhuunfaa jechuudha. Egaa daawwattoota keenya akkuma haasa'aa jirru ijoollee wajjin mari'achaa jirrudha. Egaa dandeettii isaanii baay'ee namatti tola. Anis kan isaan kanaan dura qindeessan tokko yuutuubii irraa isiniif affeeruudhaaf isiniif qabadhee dhiyaadheera. Mee walii wajjiniin dhandhamnee walitti haa deebinuuti nu faana tura ammayyuu. Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun Faajjii Miidiyaa Maattootaati. Amma kallattumaan oduu isiniif dhiyeessaa oduu waliin ana Kennaa Tolaati. Jalqaba irrattis oduu ijoo. Barri 2015 bara wangeelii mootummaa Waaqayyoo caalmaa addunyaa maraatti qaqqabeedha. Ayyaanni uummata Biraazil Karnival jedhamuun biyya Biraazil keessatti kabajamee jira. Ayyaanni kana irrattis wanti addaa ta'ee jira. Amma kallattumaan gara oduu bal'inaatti isin dabarsina nu faana tura.
Ayyaanni uummata Biraazil kaarnivaal jedhamu biyya Biraazil keessatti kabajamee jira. Ayyaana kanarrattis uummanni Biraazil waaqayyoon jiru jechuun seexana ofirratti mo'ichisanii sagadaniiru. Ayyaanni kun kabajamee isaatti 24 osoo hin guutin jiraachuu harka waaqayyoon mul'ateera. Lafti isaanii babbaqaqee gamoon isaanii jijjigee uummata hedduu ajjeeseera. Haaluma kanaanis uummanni Biraazil baay'ee nahaniiru. Waaqayyo ulfina isaa mul'isateera. Kana malees bakka hin eegamne dhufuudhaan biyya Biraazil barbadeesseera. Sababa kanaaf uummanni Biraazil naasu guddaa keessa jiru. Qabeenyi barbadaa'es amma har'a hin deebi'in jira. Isinis waaqayyoon moosisaa seexana barbadeessaa isin jedha maddi ragaa keenya wangeelli. Seera boqonnaa 20 lakkoofsa 1 hanga 6 kan nuuf ibsetti ani waaqayyo gooftaa kee isa mana garbummaa biyya Gibxi keessa si baasedha. Waaqayyoolii kan biraa tokkollee ana biratti hin qabaatin. Egaa daawwattoota keenya walitti deebinee irraati ammas turtiin keessan nuuf haa ta'u mee deebinee irraa walitti taatee yeroo darbee Xaaliyaan keessatti ta'e tokko qindeessite oduudhaan miti akkamitti sooshaal miidiyaa kana fayyadamu irratti fakkeenyaaf namni hojii gaazexeessummaa hojjetu hojii aartii kana hojjetu sooshaal miidiyaan fayyadama maaliif oduu haaraan tokko irra gadi dhiifame isa fudhata yuutuubii sooshaal miidiyaa kan jedhamu hundumaa fayyadama isin akkamitti fayyadamni keessan? Nunitti fayyadamni keenya gaariidha. Garuu haa ta'u malee TikTokii irrattis ofiin gadhiisaa obboleettii koos na gadhiisti TikTokiin hojjetti akka kennaa addummaa qabna. Eenyutu TikTokii qaba isin keessa? Naqqaba. Hanqeedha. Ati maaf hin qabaanne? Ganaadha. Akka umuriidhaan itti deema? Haa ta'u baay'ee namatti tola. Atis akkam itti fayyadamni kee sooshaal miidiyaa irratti barnoota faana? Yeroo baay'ee waan barnootaa irraa buufachuuf hin seena. Gaafa hin seenu immoo keessumaa karaa jiramiti wanta adda ta'e mul'atu wantoonni tokko tokko gaafan argu baay'ee manatti tola nan buusa. Buuseen kaa'a wanta amma fakkeenyaaf dhiyoo kana kaleessan arge yuutuubii irraan arge boofaatu waaqarraa garroobee jedhan. Gaafan kana dhagoo buusuu barbaadeen ture. Unuman jedhe naa buudidi. Amma kanaafattidha bakka wanta adda ta'e buusuu jaalladha. Waan haaraa. Keessumaa immoo waaqayyo wajjin wanta walitti dhufu jiramti. Dinqii waaqayyo godhuu akkamittiin ammanni Biraazil sun baay'ee mana ajaa'ibe. Anis baay'ee na ajaa'ibe. Ani immoo yeroo inni sanatti eeddanii qindeessitanii oduu gochuun keessan iyyuu anis baay'ee na ajaa'ibe. Baay'ee namatti tola haa ta'u. Mee mudannoo qabdu kanaan wal qabatu hojii keessatti mana barnootaatti haa ta'u mudannoo keessan. Mudannoo baay'ee qabna. Mee nu qoda. Eenyu lafa qodu mudannoo nuun qabnu galgala mana keenyatti jilbeenfatanii kadhatu. Tajaajilaan dhibu. Maaliif akka ta'e hin beeku. Nama 3-4 ta'anii dhufu. Gaafa dhufan immoo sa'aatii dheeraa kadhatu. Achi hunduma jilbeenfateera immoodha. Anaaf kennaan immoo soofaarra ol bukkee jilbeenfanna. Sa'aatiin gara 7 wayitee irratti fakkaata. Asoo kadhatanii jechuudha? Isaan kadhannaa fixanii gaafa kaanii jilbeenfannee akkuma jiru. Jilbeenfannee turre nu kaasan kadhachaa yeroo jedhanii malee waan namni ittiin fakkaanne isaan ergaan faanu darbaa ture nurraafne turre. Ameenis hin jennu zimmennaa namni baay'eedha. Keessam dhaga'amu sagaleen keenya. Ergaan gaafa nu darbu numa jilbeenfannaa garuu maraane. Wanta dhageenye qabna. Ani waaqayyo keessaniif dubbate hin dhageenye jechuudha. Jasiitii bakka nutti himte harmeen keenya. Baay'ee mana ajaa'ibe garuu. Hanga kanatti baay'ee nama ajaa'iba irra. Kennaatis raftee turte. Ergaa baay'ee nu darbe. Waan baay'ee isin darbe mudannoon kun isin qofa miti nama baay'een ilaallata yaada. Egaa daawwattoota keenya keessaa namni mudannoo akkasii dhabuun jiru jedheeti yaada. Kan biraa mudannoon jira kennameeti nutti. Gaaf tokko mana bargarii beekamaa deemne kaza
nun ajajannee finneerra. Kaza birrii isaa immoo akkas ilaallu. Waleejjiniin tanaantu. Kaza iddoo birrii keenya nu goodeemne achitti nyaanne gadi keenya. Birrii keessa gaafa yaaddanne waan kaffaluu danda'u miti. Achitti immoo faranjoota baay'ata. Isin tarii miidhagina masaa ilaaltanii seentanii laata beekamaadha. Birthday ጓደኛ kooti ture. Kennaanis nu duukaa ture. Nanni hoteela guddaadha. Hoteela chaayinootaadha. Bargarii ajajannee of jajnamuudha. Chaayinoon baanni immoo birrii 250 duwwaa ture. Gaafa taa'u kennaan dheedheema akkas taa'ee miiloorra naqatee waammatee dhufanii nu ajajaman faranjoota tastanaagada naannaa saarisii. Achi miiloorra naqatee ajajne egaa. Nuti toleera bakka arginees hin beeknu reefus qofaa manaa baana. Yeroo jalqabaa keenya ture qofaa nu gad nu dhiistu turte harmeen keenyas. Achi gaafa ajajnee tutaattirru hiriyyaan kun immoo muriidhaanis xinnoo nu caalti. Diiboo jedhamti waldaa masaaris. Gaafa akkas futee dubbistu gara birrii 400 fu'ee dhaqa. Natti futee qaxxa dhibee. Asii bachi nu ilaaliniiti qaxxuma dhibee. Maaloodhaan jedhe. Kennaa billaan itti bulaan dhagooti. Anaaf isheen ol qabannee baanee inni taa'ee maqaa. Inni dirqamaaf jechuutti gabaa falliin jirudha. Harka dhiqachuu deemnu itti fakkaatee waan isaan hangalle. Taa'ee machuma unumata namatti ergine waamne. Isaan booddee bakka nama nuti ittiin himmiin hin jiru nama waldaa hiriyoota keenya hundumatu nutti kolfe yeroo sanatti jechuudha. Naa waan baay'ee oltanii tolata gaariidha. Utuu nyaatta dhiga nyaattanii booddee ta'e gara mareedhaan galuun keessanii noolodha yaada. Qodaa manuu miccisiisa baay'ee. Qodaa micciitu torbee tokko barnoota dhiistanii sitti. Baga oltan egaa kana. Haa ta'u immoo egaa dhangaa baay'ee qabannee jirra. Atis qabattee jirta. Kennaanis qabatee jira. Daawwattoota keenya daawwachiisanii walitti deebinu. Egaa amma immoo kan isaan nuuf qabatanii dhiyaatan keessaa yeroo kana oduu walii wajjin daawwanna jechuudha. Egaa akkuma jalqaba irratti kaasnee turre oduun qindeessuu kennaalee garaagaraa qabu. Egaa isinis ta'aatii mee maal ta'a? Akkamitti qindeesse kan jedhu taajjabaati. Egaa yaada keessan keessatti deebii keessan illee nu deebisaa isiniin jennaa. Turtiin keessan nu faana haa ta'u. Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota TV Mo'aa oduu yeroo kana isiniif dhiyeessina oduu waliin ana kennaa tola. Jalqaba irrattis oduu ijoo. Dr. Gammachiis Bishooftuu deemanii tajaajiluun isaanii dhagahameera. TV Mo'aa mana namoota baay'ee akka hin seenneef seexanni yaalii garaagaraa godheera. Galmeen 166 biyya garaagaraatti jalqabamuun isaa dhagahameera. Seexanni tokkummaa amantootaa akka jibu ni beekama. Inko ijoollee Mo'aa TV irratti qophiin babbareedaa akka dhiyaachaa jiru dhagahameera. Amma kallattumaan gara oduu bal'inaatti dabarraa nu faana tura. Dr. Gammachiis Bishooftuu deemanii tajaajiluun isaanii dhagahameera. Magaalaan Bishooftuu deemuun waldaa warra Wangeelaa Makaanis Bishooftuu tajaajiluun isaanii dhagahameera. Tajaajila kanarratti hidhaa namoota baay'ee kamuun isaa fi wangeelli mootummaa Waaqayyoo lallabamuun isaa dhagahameera. Kana malees faarfataa Taammaany Muluuna faarfannaadhaan tajaajiluun isaanii beekameera. TV Mo'aa mana namoota baay'ee akka hin seenneef seexanni yaalii garaagaraa godheera. Haa ta'u malee hamma har'aatti osoo addaan hin citin mana namoota baay'ee yookiin biliyoonatti lakkaa'aman bira akka gahaa jiru beekameera. Karoorri diinaa karaatti akka hafee fi TV Mo'aa tamsaasa isaa akka itti fufeetti jira. Galmeen 166 biyya garaagaraatti akka mul'achaa jiru dhagahameera. Biyya keenya Itoophiyaa keessatti akka eegalame yookiin akka jalqabame bira geenyee jirra. Akkuma wangeela irratti milikkata bara dhumaa akka ta'e dubbatametti amantoonni irratti dammaquun Waaqayyoon akka kadhatan isin beeksisna. TV Mo'aa seexanni tokkummaa kiristaanaa akka hin jaallanne ni beekama. Haa ta'u malee kiristaanonni fi tajaajiltoonni dammaqxanii dhimma
tokkummaa kiristaanotaa irratti akka waaqayyoon cimsitanii kadhattan isin jenna hojjettoota TV mo'aa. Namoonni televezyiinii manaa hin qabne yookiin TV mo'aa hordofu osoo barbaadanii isin mijachuu didee karaa YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuudhaan nu hordofuu dandeessu jedhaniiru hojjettoonni TV mo'aa. Akkasumas namoonni TV mo'aa bira dhaabbachuu barbaadan yookiin deeggaruu barbaadan karaa YouTube chaanaalii keenyaan hordofuudhaan nu bira dhaabbachuu akka dandeessan yookiin karaa yaada nu jajjabeessuu nu gorsuu dandeessu isin jedhaniiru hojjettoonni TV mo'aa. Oduu bashannansiisaa tapha kubbaa TV mo'aa fi TVlee biroo waliin taasifame TV mo'aa miliyoona 1.9 TVlee kanneen biroo mo'ee jira. Oduu yeroo kana qindeessuun kan isin faana ture ana Kennaa Tolaati. Qophiilee afaan wajjin turtii gaarii. Baay'ee namatti tola. Akkam yaadi kun lamaan keessan gidduudhaa maddeemu yeroo darbee daawwattoota keenya asumaan himnee dabarraa Bishooftuu deemneeti kan turre tiimii mo'aa namoota baay'eetu deemee ture. Taatee yeroo sanaati kanatti qindeessite akkamitti si dhufe mi'aanni kun ani baay'ee ajaa'ibaa ture. Taatee yeroo sana faarfataa qooda killee keessatti kaasteetta tajaajiltoota doktariin akka turan keessatti kaasteetta. Baay'ee namatti tola. Akkamitti yaadi kun mee? Walumaan hojjenna isheenis aadaa naaf hirti yommus immoo isin badaasin ilaalaan ture kanaaf achumarraan qindeessite jechuudha. Egaa amaluma gaazexeessaati gara deemutti waa waraabuun yaada maddisiisaa deemuun egaa amaluma gaazexeessitootaati. Ammumaan egaa dhuguma gootee qabatteetti amalicha mee akkam gara fuulduraatti garuu maal ta'uu barbaadda? Gaazexeessummaa manitti fufuu barbaadda moo akkam? Kanuma naawwan. Kanuma barbaadda? Yeroon baay'oo waan biraa yaaddeen beektu? Durii yommuu ijoollummaa kootti paayilantii jedha. Amma garuu amma jijjiirameera jechuudha. Amma garuu gaazexeessummaa manitti fufuu yaadda? Baay'ee namatti tola yeroo haa ta'u. Atis kanuma jechuudha qedha. Haa ta'u egaa baay'ee namatti tola. Isin guddifannaa egaa ammas illee dhangaa kan biraan qabne natti fakkaata hafee jechuudha. Mee isammoo itti fufnaati. Egaa daawwattoota keenya baay'eedha jenneerra toora tooraan isin bira gahaa jiru qophiileen keenya dhangaa kan biraa walii wajjin qooddanii walitti deebinaa turtiin keessan nu faana ta'u. Walaloo walaleessaa ammucaan kaleessaa istiidiyoo mo'aa keessaa xinnaaf guddaan jedhu gurra naaf ergisa. Gooftaa nu jaallattee hundumaan olitti ati waaqayyoodha kan durii duriiti. Bosona keessatti nu dhiisteen darbine nuyi kan akka kee tasuma hin argine. Aggaammi seexanaa si karaatti hambise galanni si haa ga'u dachaan guguddise galanni si haa ga'u dachaan guguddise. Gaafa gooftaa Yesuus du'ee boollaa ka'e daabiloos irratti waan kolfaatu ta'e iccitiin sooba isaa bakkeetti mul'ate ajjeesaa ta'uu isaa hedduutu hubate Yesuusin miidhuuf jedhee ofiisaa qaane wayyaa waajjira isaa gaafa sirraa ba'e meeshaa waraana isaa martuu hin hiikkate corraqa lafaatiin kafana miccate corraqa lafaatiin kafana miccate. Museen karooraa fi kan inni dhalate balaa hedduu keessaa waaqni isa oolchatee sabaaf raajii godhee erga isa baase gooftaan ufna guddaa isaaf dhangalaase gooftaan ufna guddaa isaaf dhangalaase. Iyyoosiyaas ijoollee waggaa 8 mootii akka ta'uuf kaayyoo waaqayyooti. Innis waan gaarii hojjete barasa waaqayyo isa qabee jabeessee harkasa. Innis waan gaarii hojjete barasa waaqayyo isa qabee jabeessee harkasa. Daawit mucaa xiqqoo osoo hoolaatisu tuffatamaa ture jedhamee quxisu iji waaqayyo immoo dursee isa arge afaan diinota isaa walitti marage. Iji waaqayyo immoo dursee isa arge afaan diinota isaa walitti marage. Hakaanu ijoollee lakkisaa warri shamarranii warri dargaggeessaa hidhannoodhaan kaa'amee ol jajjabeessaa atamma kongeessuu waliin jechuu dhiisaa akka jiraattaniif jireenya amansiisaa akka jiraattaniif jireenya amansiisaa. Hojiin kiristaanaa kan inni mul'atu wanta gaarii malee badaa hin jaallatu waliif kadhata malee holis hin namatu. Hojiin kiristaanaa kan inni mul'atu wanta gaarii malee badaa hin jaallatu waliif kadhata malee walis hin namatu. Waliif kadhata malee walis hin namatu. Shaalem haaraa biyya qulqullooftu daraaree hin gonnee miidhagdee urgooftu achiin anambisiin adaraa yamootii si wajjin jiraachuun ani hawwii kooti. Achiin anambisiin adaraa yamootii si wajjin jiraachuun ani hawwii kooti. Qindeessituu walaloo kanaa ana yeroon tola.
barri keessaan haa ta'u boobaa Yesuus jalaa waan na dhaggeeffattaniif guddaa galatooma. Ati yoo guddaa galatoomi. Egaan guddaa namatti tola. Dhuguma isin ijoollee boritti abdatamtaniidha. Namoonni ijoolleen biraan illee kennaa akkasii qaqqaban kanneen biraan isin ilaalanii gawwaa tokko irraa baratu jedheen abdadha. Baay'ee namatti tola. Akkaataan isin itti waa qindeessitanii daftanii waa bira ga'uun keessan baay'ee nama ajaa'iba isiniin jedheera. Egaa amma turtii miidhagaa taasisaa jirra. Ammas kan nu hafan hin jiraatu. Egaa ammasii qindeessinee kan isin biraan ga'uuf jennu qophii biraan tokko nu hafa. Hammam walitti dhiyeenya qabu, hammam waa'ee walii beeku, maatiin tokko mana keessatti tokko keessa ta'anii jechuudhaa fi gaaffii tokko lama nan gaafadha. Gaaffiin kuni gaaffii ani gaafadhu sana abbaan tokko na biraan jiraatu jechuudha abbaan tokko. Abbaa tokko istiidiyoo keessaa baasee gaafadheen abbaan sunis deebii sana irra deebi'ee dhufee himuu qaba. Dhagaa hartumti abbaan tokko lafaa abbaan tokko sitti hafaa gaaffiin gaafadhu wanta inni deebisu sana atis deebisuu qabda. Waliigallee irratti egaa yeroo miidhagaa qabaanna jennee abdanna turtiin keessan amma nu faana haa ta'u. Haa ta'u qophoofteetta haa ta'u jalqaba isin lamaan keessaa eenyutu ganama ribaa ka'a? Anadha. Situ ka'a? Lakki isheen dhuftee garuu waan biraa jetteennaan dhimma keedha. Anuma tokko. Haa ta'u eenyutu immoo dafee aara yoo mana keessaa maatiin itti dubbatanii gaafa dheekkamamu gaafa badiin badu eenyutu dafee aara? Isheedha. Dhugaadha? Haa ta'u gaaffiin itti aanu eenyutu maatiif ergama caalaa abboomama jechuudha. Fakkeenyaaf maatii tokko keessaa obbolaan lama isinuma fakkeenyaa fudhanne maatiin akkas godhaa jedhanii gaafa ajajaman tokko tole dafee makee hojjeta tokko immoo tole jedhee hin hojjetu yookiin immoo tole jedhaa hin hojjetu. Hojjette jiru. Garuu mana fanan xaraga. Garuu isheetu baay'ee hojjeta. Isheetu caalaa hojjeta jechuudha. Sirriidha? Waan jijjiirtu hin qabdu deebii kee. Hin jijjiiraanu. Haa ta'u baay'ee namatti tola. Kana finneerraa ishee immoo seensifnee maal akka isheen jettu laallaga. Haa ta'umti. Egaa daawwattoota keenya kennaan akkas jedhee deebiseera. Deebisaa jechuudha. Mee isheen immoo seentee maal jetti laata? Mee turtiin keessan nu faana haa ta'uuti deebii ishee ilaala. Egaa daawwattoota keenya amma kennaadha kan hin gaaffii koo gaafadhee deebii isaa ilaallee irra kansaa amma immoo ishee gaafadheetanii deebiin isaanii maal ta'a laata? Lamaan isaanii immoo wal irratti ilaallaatii turtiin keessan amma nu faana haa ta'u. Haa ta'u yeroo qophoofteetta yaada. Egaa kennaan deebii naa deebiseera. Amma immoo siinan si gaafadha. Deebiin keessan immoo lama bakka tokkotti ilaalla jechuudha. Haa ta'u gaaffii ani jalqaba irratti gaafadhu eenyutu nyaata filata isin keessa? Fakkeenyaaf nyaata tokko ganama yoo nyaate guyyaa waaree irratti galgalatti ittiin deebi'u jechuu kan barbaadu eenyudha isin keessa? Kenna. Nyaata filata jechuudha. Akkam baay'ee si rakkisa? Yoo amma qursii waan tokko qursii isa nyaatee dhufee misaa irratti argeenna maaludha mana kana keessaa hamnamneedha. Kanaaf itti deebi'uun barbaadu jechuudha nyaata tokko nyaate. Haa ta'u gaaffiin itti aanu uffata miiccachuu immoo eenyutu jibba isin keessa? Situ uffata miiccachuu jibba moo isatu jibba? Isatu jibba. Lakkii waan kanas dubarra. Hin godhu hin jaallatu. Al tokko inni nootii naa barreessa daftara jechuudha. Anuma wayyaa sana. Waan jijjiirtu jechuudha. Inni si barreessaa uffata. Egaa waanuma jaallattan wal gargaaruun keessan waan gaariidha. Haa ta'u akkamiin jaallattaa uffata miiccuu? Qodaa miiccuu uffata naa. Qodaa miiccuu jaallattu? Hin jaalladhu maaliin jedha bitta. Gaafan damooza argadhu damooza kosa jalqabaadhaan maashinii qodaa miiccaan jiru. Kan qodaa? Isan bitee yaada. Garuu bitee kan uffatadha kan caalaa ulfaatu malee qodaa miti. Waan gooftaan keessumaa ajaa'ibadha. Haa ta'u baay'ee namatti tola. Fedhiin nama adda addadha. Ani garuu uffata miicuu baay'een jibba. Haa ta'u kan itti aanu ammoo eenyutu jalqaba dafee rafuu barbaada? Galgala jechuudha.
Soofaa faarra kan rafu sun. Awwaan kana shakkeera yeroo kennaan gaafa dhufu gudee akka nuun goone. Hirriba nan jaalladha garuu dafee rafaan nan qo'adha. Inni immoo dafee rafee barii ka'a. Ani immoo dafee rafu dafeen ka'u. Amalli. Haa ta'u baay'ee kanaafuu kan dafee dursa rafuusadha jechuudha. Baay'ee namatti tola egaa deebii keenya gaamma waluma wajjin ilaalachuudha. Daawwattoota keenya gaaffiin isaa kan garee lamaaniif qindaa'ee kennaaf kan qindaa'es yeroof kan qindaa'es lamaan isaanii gaafataman yeroo jechuudha. Egaa amma immoo deebii keenya walii wajjin ilaalla jechuudha. Hanga xumuraatti nu faana tura. Haa ta'u yeroo eenyutu jalqaba irribaa ka'a jedheeti kanan gaafadhe inni deebii mataa isaatti deebiseera. Haa ta'u maal jettame? Isa turre barraa dafee ka'a. Isa turre barraa dafee ka'a. Haa ta'u sila naa qooddeetta gaa xiqqoo tokko haasaa kee keessaa dhugaadha. Innis akkasuma jedhee deebisee egaa wal beektu amala walii silaayyuu isin gaazexeessitoota walitti dhiyaattu yaada waliin jijjiirtu waan ta'eef amala walii sirriitti beekuyyuu qabdu. Dhugaadha namatti tola baay'ee. Kan itti aanu eenyutu dafee aaraan jedhe. Kanaaf maal jetta laata? Eenyutu dafee aara gaafa maatii dubbatan eekkamanii gaafa lolan eenyu laata dafee kan aaree? Isa kanallee anadha. Sida? Dafee aarta jechuudha. Baay'ee. Haa ta'u egaa namni dafee aaru dafee dulloma jedhama miti. Akka dafeen dullomnetti of qusadhu gaa'ee. Baay'ee namatti tola kennaan deebii mataa isaatti deebiseera. Egaa yaadi keessan tokkumadha. Yeroo isheen kun baay'ee na ajaa'ibdi gaaffiin gaafachaa jiru kuni akkasitti obbolaa lama wal biratti argachuun koo baay'ee natti tola maali. Achumaan amala namoota adda baasna daawwattoonni keenya soorri nu daawwataa jiranii ta'anii of ilaalu obboloonni tarii wal bira ta'anii kan ilaalan jiraachuu danda'u waan ta'eef egaa eenyutu maatiif ergamaa jalqaba sirriitti ibseen ture gaafa maatiin waa nama ajajan tokko tolee jedhee hin hojjetu. Sagalee waaqayyoollee jira wangeelarraa tokko immoo tolee jedhee hin hojjetu tokko immoo hin didaa hin hojjetaa dhala sagalee waaqayyoo akkasittidha. Isin keessaa olaata eenyutu gaafa maatiin ajajanii waan akkasii raawwadhu jedhan eenyu kan dafee hojjetu? Lachuma keenyadha garuu innaan tokko tokko amala nuffuu qaba. Amala isaa keessaa waa dafee nuffaa. Yoo keessumaan dhufee jalqaba buuseera ta'e isa lammaffaatti immoo silanni kanneen sooftii kennaa fe'edha. Bishaan harkaa iyyuu buusisee jechuudha. Marsaa lammata buusu. Jalqaba ni kenna ajajamee ma kenna seeruma. Isa lammaffaa irratti immoo jira miti amala nuffuu qaba keessumaa. Dafee waan uffa jechuudha. Garuu nun hojjeta baay'ee. Garuu dafee nuuf. Kanaafuu abboomamtuun yeroodhuma gaa. Ana malee yaada. Haa ta'u baay'ee namatti tola kenna. Utuu sabdeetta ta'e egaa gudiin ba'eera. Baay'ee namatti tola egaani amma kan keettiin darbaga yeroo kanan gaafadhe jechuudha. Yeroo kanan gaafadhe kennaan immoo maal jedha laata kan jedhu. Haa ta'u eenyutu nyaata filataa nyaata sasila nyaatee itti deebi'uu kan hin barbaanne eenyu jedheen gaafadhe. Si dhageera akkati nyaata filtu baay'ee. Nyaata baay'ee filtaa? Akka waan kun hin ulfaatu? Natti ulfaatu. Waan tokko nyaatee irra deebi'ee nyaachuu. Jijjiiramuu ma qaba jechuudha. Waan ho'aa ta'e nyaachuu barbaadda? Moo nyaatichumatu gaafa irra deddeebistee sitti tola? Irra deddeebiin natti hin tola. Waan tokko masaarratti hojjete waan tokko maqsas irratti addatu qaba. Kanaafuu jijjiiramuudha. Egaa jabaadhu dugda kee hidhadhuuti hojjedhu. Garuu si gargaara hojii. Si gargaara hojii. Na gargaara garuu dawwaliin akkasasa. Ganama dafee irraan koo gaaddii yeroon qursii naannoo hojjennedha haadha keenyaan gaaddiinna gaaddiseedha maqaan ishee. Yeroo isheen hojii deemtu jechuudha. Bilbileetti na kalsasa. Garuu mana barumsaa tokkotti barattu? Lakki. Adda addadha? Akkamitti adda adda taatan? Amma 8tti iddoo tokkotti barannee 9 diingee booddee iddoo biraan galee. Dhugaadha elementary faaskuulii irra jirtu waan ta'eef. Egaa baay'ee namatti tola. Erga waan ho'aa nyaachuu barbaadde yeroo gargaaruun dirqama ga'a. Kan itti aanu ammoo eenyutu uffata miicuu jibbaa jedheen gaafadhe yeroo. Uffata isaa miiccachuu eenyutu jibba? Isheetu jibba.
Amma dhufeera gudiinga. Anatu miica jettee ittati. Ati immoo niti jibba jette. Iseetu jibba jette. Garuu yaa jaallattu. Jaalladhu. Baganaa qabdi. Ana asumatti walitti naqee gaabbaloota. Eenyutu jibba baay'ee. Eenyutu jibba baay'ee fatamii jechuudha. Anatu jibba. Tu jibba. Isheen garuu ammuma ta'e yaalti amma kee jibbuu baattus. Haa ta'u baay'ee namatti tola. Deebiin keessan baay'ee wal gataan jiru. Halkan eenyutu dafee rafa? Gaafiin kun itti aanu ni dhuma. Anadha. Itti dafee rafa? Lakkii. Anadha. Lakkii. Anadha. Lakki isheen garuu akkas hin jenne. Amma gaa. Simara. Ina manta? Isheen hin qayyabatti. Angaruutti immoo ishee qayyabadde nan rafa. Kanaafuu situ dursee rafachuudha. Baay'ee namatti tola. Egaa ganama daftee kaata waan ta'eef daftee raftasi baay'ee namatti tola. Egaa turtii walii wajjin taasifne hedduu namatti tola. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya har'a qindeessinee kan isin biraan gahaa turre qophiilee baay'ee qabna turre dhangaa baay'ee namatti tottolanidha. Egaa irraa barattaniittu jenneeti kan abdannu. Egaa maatiin tokko mana tokko keessa taa'anii hangam walitti dhiyeenya qabu kan jedhus ilaalleerraa isin bashannansiisneerraa irraallee isin barsiifneerraa maal akka ta'u maatiin tokko isin yaadachiisneerra jechuudha. Egaa ammas qophiin keenya xumurreerraa garuu wanti tokko nu hafata jechuudha. Keerogiraafiidha. Keeroogiraafii kanaan immoo waaqayyoo waaqeffannee sagalee waaqayyoo ittiin dhageenyeeti jechuudha. Egaa qopheessuudhaan kan isin faana ture ani Heewaan Shumaatii ogeessi kaameeraa keenya Dirree Haaraa Dabbabeeti. Torban qophii haaraa qabannee walitti deebinaa. Qophiilee karaa televezyiinii mo'aa darban kanneen hafanii wajjin turtii gaarii isiniif haa ta'u jecha ulfaadha. Wangeelli mana koo galaanii aduun koo dhiiteen bariitee miilli kee Yesuus gola koo galaanii naqati du'aanarraa adda baate utuu harki kee na dibuu argeera gimii abiddaa arraba kootti buusee Ifni guddaan tokko mana kool galeera dukkana limixii mana kootii gadi baase onaa koorratti mul'atte waan gogaanaaf sochoofte dukkana koo bariyee duunni mataa tolna baate Yaddoon natti xaxame siin argina irraa ka'e galmee jiraatu irratti jireenya koo dabalee ulfina koo dabalee sichool malee gad miti kan kool malee gad miti safuu ya ayyaana kee safuu ya dibata kee safuu ya ulfina kee kana tol qabde eenyu gadi qaba harka keetu irraa deebisa daba eeseekin sixinaasiyootti cufanii re'oobootiin garuu takka hin danda'anii Guba madako sikorichatti na chumfe Lutturugako nyatu situna raofe Ulfadda bako sidanaganko ulfadda bdiko sidanaganko Ulfadda bako sidanaganko ulfadda bdiko sidanaganko
labsameef lafarraan baddu qomoo Mardokiyoosi balballi Si'ool takkaan dandeessu laphee Yesuusii baatu ilmaa Madiinaa bira ol darbeera sanyiin Helena nyaattu Sitoona dura deema cabsee sibiila diimaa filaddeema na dibdeem dibata ijaa baasu diina koota boonte laphee naasu ganda ishii galeera ergaan naasu na dibdeem dibata ijaa baasu diina koota boonte laphee naasu akkasi ganda ishii galeera ergaan naasu simboof gaaddiduu ishii irraa kaaftee adeeffamuu kiyyaas ofii baattee naan immoo ulfinaan lafaa kaaftee simboof gaaddiduu ishii irraa kaaftee adeeffamuu kiyyaas ofii baattee naan immoo ulfinaan lafaa kaaftee Yesuus koo yaa gaaddisa koo bagumaa dhuftee mana koo silaa yoo na maal taate carraan koo silaa yoo na maal taate carraan koo Yesuus koo yaa gaaddisa koo bagumaatti dhuftee mana koo silaa yoo na maal taate carraan koo silaa yoo na maal taate carraan koo Kaanaa tol qabde eenyuut gadi qaba harka keetu irraa deebisa dabaa Re'oobootiin garuu takkaan danda'ani gubaa madaa koo si qorichaatti na cuunfee loltuu dhugaa koo nyaattuu situu narraa oofee ulfaadha abbaa koo sidha nagaan koo ulfaadha abdii koo sidha nagaan koo ulfaadha abbaa koo sidha nagaan koo ulfaadha abdii koo sidha nagaan koo ulfaadha abbaa koo sidha nagaan koo ulfaadha abdii koo sidha nagaan koo ulfaadha abbaa koo sidha nagaan koo ulfaadha abdii koo sidha Manni daawwitii guddachaa deeme kaleessarra jabaacha kan Saa'ol diinni nama dibata ni deeme